Ayi berarti mau malah hanguma kita kayak tambah ada lagi. Silau ilmagia finul kaya, namanya si finul kaya. Oromo anta de finul zikayat. Kabenya si bila dah berbicara tahu abdu itu dah kalah. Injuru kabenya nama berada. Ada lagi ya kabenya nama berada baru tak kalian injuru. Injuru kabenya nama berada baru. Kabenya nama berada baru injuru. Silau ilmagia namanya wali here. Anak isbalti mana? Badi lagi badi macamnya sana tin. Isbalti angkat ikat aku mana raki sih karena nanti ada apa cuma angkat dan doju sih tinggi. Badi ya kayak sar badi ya ini. Isfalt ati wanni goote harree ganda keessanii bittee isfaaltii si fakkaate malee isfaaltiin ati goote hin jirtu maallaqni ati qabdu harree ganda keessanii fiina bitti fi'attu garte sun bitti malee wanni takka qabittu akka takka hin jiru lammata immoo biyyaattiin tujjaaromsaa jetteeti goowwaa waan qabattu guutuu facaasu jirta namaan gammachiisatti obboleessa kiyya maallaqa kiisee keessa qaaddu namni Oromoo wanni jaamu takka illee hin jiru Oromoon si obboleessa kiyya Oromoon ilmaan keeti Oromoon si gowwaan ta'in maallaqa walii qabadhu namaaf hin argin Oromoo wanni jaamu Oromoon si obboleessa kiyya Oromoo birootiif hin kennin Oromoon si ati nyaadhu Oromoo eenyu jechuun si eenyu Oromoo jechuun eenyu ati bar Oromoo jechuun Oromoo biroo maal naachis ati nyaadhu dura waan atiif dalagatte Oromoon si bar anya nal ayi dua is umri dia butuh mah tuh kian nafak abi bi kabenya butuh nabire debre family ya debre olla debre debre hawas ab jauh rabbi sita kan nanti sakan no biya ade ragi padu wanne kabenyi sibira dabare khijiba sibira dabare sammu dege khijiba gute khijiba garte turumbu baba jette male asgubba tese sufa china ufatte tujara fi ninjeno balezari manama khese jirta manama jirto balezari manama jirto balezari manama jirta sabona hirriba khesa bay malaka wali kabaddu nama fuula nama angarsite nama gamachisa nama durati wata ete kisha kulla fingorin if kisha khesa khad akka argito akka nama tokkotti no balezari sigorsa akka nama argito kotti Oromo jechuun si Oromo beelo jechuun si ifiifuu dachiin qabdu biyyan qabdu waan takkan qabdu sabboonaa keenya dhiisi sabboonaa keenya yoo xiqqaate laal qawwe yoo xiqqaate sarraatanyaa dhibba lama qabaachuu qabda yookaan 25 Ameerikaa ta'e biyya keessatti dhibba lama akka yaadata sarraatanyaan kuma shaniin qaba tiktaa kana sarraatanyaa kuma shaniin qaba tiktaa kana gubbaa tokko siimii uno zabanyaan mana kiyya hay tokko siimii ani fi bubbaa qabe abbaa qabeenya ati abbaa waree wanni ati abbaa qabeenyaa son taane abbaa waree qabde kisha keessa waree guuttattee deemu jirtu xurumba waree guuttattee deemu jirtu obboleessaqii waree guuttattee deemu jirtu abbaan qabeenyaa keessa yoo karagase maallaqa waliin baasu adeera kiyya waree ol baasta achi keessa waree beeraa achi keessa ol baasta waree kisha keessa wanni jiru waree walii qabamee taa'u jiru waree walii qabamee taa'u jiru waree walii qabamee taa'u jira akkaataa kisha keetti laal wanni takka illee hin jiru ni beekna waree jiraan siin jiru jira waree ol baasu jirta wallahi maallaqni tokko jira bibi wallahi maallaqa nagarre wallahi kawwe kompiling ko na family tiyo kompiling na ko na kawwe ko na ba kanya wagga dimi torbo biyan gorsaan seekan na dhaggeeffadhu sabboona keenya gorsa bareedaan seekan na Oromoo ja'aniiti maallaqa isaan irraa fitu jiran Oromoo jechuun si yoo mee na dhaggeeffadhu gaa nafichisiisa leencalle geemillee nama tabsiiftu maallaqa eessa keessa gurba hidhamuu qabdan ati tujjaara maaliif hin leenca seekan Oromoo ifiifin kan leenca seekan no ana miti ati ana miti yani tujjaara makkiifin kanna dubare makkiifin kanna amma geemii maakii kana guban qabdu nuti geemii makkii akkaawunti irra cufsiisnee jira nuti akkaawunti irra cufsiisnee jira nuti makkii laal ati madii sunna waa'ee makkiiti dhaggeeffadhu qawwe waggaa torba moo 8 miidiyaa kanatti si beeku abbaa qabeenyaa ta'e
Biitite yoo karaa gartee gaara mul'ata takka garaa fedhis takka karaa keenya karaa olii kana taate yookaan karaa argee kana taate isfaaltii gaaf tokko qamar Yuusufuu barre asin dadariin qobboodhaan kaaramillee tanan borootaadhaan isfaaltiin godha jeetumoo gaaf tokko uummata sossobee kana godhee dhabnee bara. Harargee Somaaleen fudhatte biyya ta'eetii miti dhaggeeffa biitti amma ati wanni biyya Arabaati gee amma dhaggeeffatu biyya Arabaa tunis yaaduu deemti maallaqa walitti qabatu. Somaaleen Harargee fudhatte biisi Harargeen Somaaleetii warra Shawaa wal keessa wanni jiru takka illee jiru wanni uummanni Shawaa Harargee kanneen jira gurguree jira Somaaleef uummanni Shawaa bilisa hiyyaatti osoo Oromoo hedduu uummanni Shawaa gurguree jira. Gurguree Abiyyi miti ummata Shawaa gurguree Abiyyi maal quba qaba Abiyyi kursii gubbara taa'eetuma achi haasa'u jira malee kan gurguraa jiru Shimallis bara Abiyyi bar paaworan qabu bara Abiyyi bar caluma jee ordara kanneeti haa jaanii malee bar nama birootu waan biroo godhaa bara Abiyyi bar kursii gubbarra jira quban qabu waan jala kana deemaa jiru maaliif jennaani achumarra isa kaan namni gubbara jiru paaworan qabu dhugaa Abiyyiin paaworan qabu dhugaa